ዋው 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 ዋው! እንኳን ደስ አለህ ማልዬ። ይገባል ይገባል። በእውነት እንኳን ደስ አለህ፣ እንኳን ደስ አለህ። በገገመድ ማ nama gammachiisa dhugaa rabbi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni ooltanii jirtanii dhugaa dubbachuuf maliyyeen har'a yuutuubii akkuma argitanii Haimee fi Burkeen yuutuubii bananiif jechuudha. ከ20 ሺህ በላይ እንጠብቃለን jedhan ከ20 ሺህ በላይ እንጠብቃለን. dhugaa rabbii daqiiqaa keessatti isaatii ol ta'ee argameef jechuudha. Ijoollee kana lamaan maaliif hin jaalladha beektu isin gisee hunda kana. Ijoolleen kun lamaan faayidaa bichaaf hin fiiganii xiqimii isaanii bichaaf hin fiigan. Faayidaa isaanii bichaaf hin fiigan. Warra isaan bukkee jiru argitanii warra isaan bukkee jiru akka isaaniitti guddatan akka isaanillee jireenya isaanii akka fooyyeffatan barbaadu ijoolleen kun yeroo hunda jechuudha. Akkas jechuun kun immoo sinii gala jedhee yaada. Ijoollee baay'ee jechuudha. Ijoollee karaarra teessu. Ijoollee yuutuubiin illee gadi qannasee jiru jechuudha. Duraan warra banatee namni akkuma keenya kan yuutuubii isaanii namni hin daawwanne ijoollee meeqa jechuudha. Maaliif akka isaaniitti akkuma isaan fayyadatanii akkuma isaanii akka jireenya isaanii jijjiiraniif ijoollee baay'eef karaarra kaasanii kan isaan yuutuubii bananii akka jireenya isaanii oofatan akka maatii isaanii gargaaranii ofillee gargaaran akka aangochaa turan ijoolleen kun jechuudha. Ijoolleen kun lamaan jechuudha bakka dhaqanitti dhugaa rabbii bakka dhaqanitti ijoolleen kun lamaan eebbuma jira dhugaa rabbii bakka isaan ejjetan dhugaa rabbii. Bakka isaan ejjetan hundatti. Maaliif ijoollee baay'ee karaarra kaasanii yuutuubii bananii laataniif jechuudha. Ijoollee meeqa hanarra karaarra teessu hojii dhabdee rakkataa meeqa han isaan jijjiirani har'a jechuudha. Bananii yuutuubii of radda'aati maatii keessan gargaaraati of gargaaraati akka guddattan akka bakka geessan abdii qabna jedhanii wallaahi ijoollee gooddanyoota taa'es ijoollee biyya isaanii tees miskiina tees waa ijoollee wallahi faayida isaanii bichaaf hin fiiganii gisee hunda. Kanaaf ijoollee kana lamaan jaalladha yeroo hunda dhugaa rabbii. Ani immoo nam tokko immoo miskiina tokko karaarraa yoo kaase rakkataa tokkoof yoo godhe akka waan naa godhe tokkotti hin gammada. Wallahi akka waan naaf naa ta'e sanaatti jechuudha. Akka waan namichi naaf godheef sanaaf jechuudha. Kanaafuu faayidaa isaanii bichaaf xiqimii isaanii bichaaf gisee hunda fiiganii jechuudha. Ijoollee baay'ee wallahi laaziman isaan guddisan. Ijoollee baay'een karaarra kaasan akka isheen of dandeessee maatii ishee dandeessu ijoollee baay'ee akkas godhanii jechuudha. Amma yoo ijoolleen biyya isaanii utuu bira bichaa taate isaaniin qinxaatteetti ijoolleen biyya isaanii utuu bira bichaa. Ijoollee meeqa wallahi viidiyoo tokkittiin rikeerdii cabse ijoollee meeqa. Maaliif bananii warri nu jala jirtan warri nu jaallatan warri nu kabajjan akka nun asaafarsiisne beenna wasaan jedhani jechuudha. Wallahi achumarraa naqanii ijoollee akka jirtu. Ijoollee kana jira miti amma gisee ammaa kana keessa wayiin eenyummaa irratti akka wal fixaa ooluun garuu ijoollee kana lamaan saba hunda jaallata. Saba hunda wallaahi. Maaliif baqa isa rakkataa akka guddatu hiyyeessa karaarraa ijoolleen akka karaarratti nafne gochaa jiru jechuudha. Hojii ofiitiyyuu tokkoffaa rabbiin namaa kenna jaalala. Itti aansee immoo hojii ofiitiyyuu akka namni nama jaallatu nama godhaa jechuudha. Maaliif isiniin jedhe beektani wallaahi akka namni guddatu barbaadu akkuma isaaniitti akka of jijjiiru namni barbaadu. Ijoollee gooddanyoota isaaniif yuutuubii babbananii ammallee ijoollee gadi bu'anii illee ijoollee rakkataa karaarra teessuuf akka isheen of jijjiirtuuf akka isheen maatii ishee jijjiirtuuf yuutuubii bananii kennaafii jiru jechuudha. Deemanii wankaan warri yuutuubii bananii akkuma keenya kana yuutuubiin isaanii badaan daawwatamne gaafa isaan dhaqanii yuutuubiin kana qabbanaa'ee jira mee akka guddistan yoo isaan jedhan lamaan isaanii wallahi rikeerdii samii yaabe sila daqiiqaa keessatti samii yaaba jechuudha. Ijoollee baay'ee warrumti duraan banatee yuutuubii isaanii hin daawwatamne yoo isaan dhaqanii irratti viidiyoo tokko gadhiisan achumaan namni baay'een daawwatee rikeerdii cabsa jechuudha.
bakka qaniitti jaalala namaa rabbi isaaniif kenne jechuudha. Maaliif wanti jaalala namaa argataniif immoo waan keerii tokko waan dalagataa jiraniif waan kanan jenne rakkataas homasa wanta gargaaraniif akkuma isaanii taa guddatan bakka jedhanii namaa yaadaniif namnillee isaan jaallatee jechuudha. Maaliif isiniin jedhee har'a Maliyeef Haayimeef Burukee walii galanii yuutuubii bananii ruufii jechuudha. Bananii immoo achi oduu biraatti hin qaxxaamure. Bananii ka'anii immoo Maliyeetti bilbilanii walii galanii Burukeetiin Haayimeef Burukee walii galanii wanni dhufu dhugaatii na obaas dhugaatii fiisaas dhugee naanis siisee na dhukkuba jedhee akkasiin immoo biraa okkate gaammanni dhufutti jechuudha. Isheen immoo bilbiltee kootu jettee hin dhufee waa dhufu. Baddee eessatti baddee jedhee Maliyeen innaan badeera waanuma akkasiifan badee jettee waanuma tokko fi jettee deebitee mana dhukkubaa jira isheen jettu wallahi dura dabarsee jechuudha. Kiisii isaa keessaa moobaayilii baasee bilbilee bajaajii makiina waamnee mana hakiimissi geessa jedhe wallahi nama akkas kabaja namaa qabu Maliyeen jechuudha. Nama akkas kabaja namaa qabu. Innaani lakkii jette lakki waan sitti himuu qabaa jette maa inni jedheen dhufiis dhugaatii dhugee anaallee dhugaatii na obaasee edaa akka kanaan amma congaarraan na dhukkubee humti anna koon na dhukkubaa humnaa ol na obaasee ofiisaas dhugee anaallee obaasee jette dhuguma see inni wallahi laazim inni akkamiin nutuu warrumtii hangafni isaayyuu dhugaatii hin bennu inni mucaan eeggadde akkamiin dhugaatii dhugaa duroon dhuguu dur dhugaannaan hin dhuguu jette eessaa fidiree ammaa eessa jiraree jennaan hin beeku ni jiru. Ani beeksisni mana keessaa na lole humnaa ol galle ani congaarraan na dhukkubaa jira ammayyuu kunoo akkatii isa gorsituufi akkatitti duttuun barbaada jette achumarraan dhuguma see bilbilee olimaa gadi shurraa babaafatee wallahi aaree hin beeku duroo eessaa fide amala akkasii nutuu warreen gafni isaa dhugaatii hin beeknu inni akkamiin dhugaa gaafa sargii koo shekkiira jedhee bilbilee amman dhufee wanni dhufu itti miisa galgalaa jette maa inni jedhe maa innana isa na obaaste itti mi jette maarree rakkina maal qaba noormaaliidha jedhe Burukee achumarraan fiigee jechuudha wallahi rabbitu isa baase inni dhugaa siyaa han ilkaan irraa fixee oole otoo Burukeen jala dhaabatee rate wallahi laazim ilkaan irraa cabsa hin baqatee faanarra fiigee chiiti wanni amallaxee jala bahu hin deebi'ee sodaatee dafee sodaatee jechuudha. Sodaatanii jarri lamaanuu pirankii irratti hojjenne jedhanii dafanii jaluma murteessanii dafanii jechuudha. Dhuguma seenillee waan miira keessa galee jechuudha. Kanaafiyyuu Maliyeen ijoolleen Burukeen fa'aa obbolaan Burukeellee maashaallah abbaa malee guddannee jedhu garuu abbaa olitti wal guddisaniiru dhugaa rabbii kabaja namaaf qabu. Keessumaa dubartiillee wallahi bakka deemanitti hundi jaraa obbolaansaa jiru. Dubartiif kabajaa qabu. Namaaf kabaja saxinnaaf isa guddaafillee kabajaa qabu jechuudha. Ani siree gaafa Maliyeen sargiisa jechuudha. An takka sargii han Oromoorraa kan nafe immoo lammii gara biraa irratti sirbuma Oromoo sirbamu argeen beeku jechuudha. Dhugaa dubbachuuf takka gaafa sargii Maliyee sirba Haacaaluu jechuudha. Sirba Haacaaluun arge jechuudha gaafa sargii Maliyee kana wallahi an takka lammiin gara biraa sirbuma Oromoo sargii isaarratti affeerratu argeeyyuu hin beeku jechuudha. Gaafa sana ofiisaa haadha manaasaa wajjiniin akka inni itti sirbuuf sirba Haacaaluu kana dhugaa rabbi na dhibee na ajaa'ibsiisatee dhugaa rabbi taa'ee man ilaalaa ture jechuudha viidiyoo tokko jechuudha. Sirba Haacaaluu sirba gaafa sargiisaa jechuudha. Deebeellee jechuudha gaafa sargiisaa bichaa miti gaafa millaashillee sirba Taaddalaa Gammachuu jechuudha. Sirba Taaddalaa Gammachuu achirratti gaafa millaashii lammaffaallee jechuudha. Akka kanaan sargiisa irratti kan caaffarsiisame jechuudha. Walumaa galatti hundumaa beera bara saboochi sirba gaafa sargiisa jechuudha. Garuu sargii gara biraa irratti hin jiru kunii jechuudha. Yoo Oromoo ta'e malee dhugaa rabbi. Oromoon hanuma abbaa argee taphatti gaafa sargii ishee. Namni garuu gara biraan Oromoo kana sagalee ishee naffeeru intinii isaa irratti jechuudha. Gaafa sana argee baay'ee tokko isa ajaa'ibsiisadhe jechuudha. Maaliif Haayimeen duraan nan sodaadha jetti Maliyeetiin jechuudha. Hafti ishii malee jetti. Maliyee namni garuu jette an duraan isa sodaadha hafti ishiin immoo itti niiqaa isa sodaadhu jette. Gaafa immoo itti sittee ilaaltu immoo hafti ishiin oli ta'ee argame waan hin yaanne ol ta'ee argame jette.
maaliifi han sodaatamu hunda'uu jedhe Burukeen immoo hafti ishii malee Maliyeen abbaa arge jiniin kolfaa haafa lafaa jiniin bira teesse jennaan akkuma mar'umaa si dhukubutti olta jedhe handafee aaree handafee koftor jedhu hafti ishiidha jedhe ani immoo isa wanta itti maxxanu waan isan beeka malee isa kana nan sodaadha waan akkas ilaaluu jette kanaa boodatti tuubi bagambane waan jiru hunda sitti hinnimaa jette achiitiin akkasiin tuubii sii banneetii sirratti hintinii wajjannee jedhanii aaree wallahi aaree isa dhugaa gizee akkas galgala duuba isaarratti kaameraa arge ani baqa akkam jedhee mataa ilaaluu mataan koo qabimee jedhe no mataan koo iyyuu jedhe dafeen aaree jedhe nan aaree maaliif dhugaatiin ani hin jaallannu nuti beeksisa keenya iyyuu nuti iyyuu dhunne akka mucaan gaddaa dhugaa quxusuun keenya nuti dhugaatiin jaalladhu eenyumarrattuu jedhe baay'ee tokko namatti tola akka kanaanii wal guddisuun akka kanaa wal jajjabeessuun dhugaa rabbii namni fakkeenya ijoolleetti kanarraa fudhata jechuudha. Fakkeenya bakka deemanitti bakka dhaabatanitti dhugaa rabbii miskiina amma eengaddaa kana dubartittii tokko birrii humnaa ol gaafatanii jennaan bira deemanii Haayimee fi Burukeen okoontii gadhiisanii homa godhanii Itoophiyaan akka bira dhaabbattanii ilmoo isheetti fayyitee akka deebituu adara nu bira dhaabbadhaatii jedhanii okoontii dubartittii sanaallee gadi gadhiisanii akka isheen yaalamtu godhanii fi okoontii sanarratti illee maashaallah birri baay'eetu iyyuu nam'eefi jedhanii akka kanaan eddee rakkataan jirutti eddee namni yeroo hunda kana baqa hanumnaa ol birriin gaafatame bira dhaabbatanii akka gargaartan jedhanii yeroo hunda eddee nam tokko kubsateetti fiiganii iyyaa argamu kan miidhame biratti fiiganii argamu. Faayidaa isaanii bichaaf hin fiiganii jechuudha. Kanaaf ijoollee kana yeroo hunda jaalladhaa jechuudha. Hani miskiina tokko karaarraa kaase immoo ijoollee hojii dhabdee saayitii kana karaarra nam'itee teessuun lafaa kaase akka waan naa godhee tokkotti waan akkaan koo ta'etti gammada jechuudha. Kutaa gara biraa keessa hin jiru jechuudha. Dhugaa rabbii. Haniin argee gara kutaa jara kana bicha hawwan wal qabatee harka wal qabatee akka kanaan rakkataa biras homa biras dhaabbatu jechuudha. Otoo bakka hundatti akkasuma namaa deeme dhugaa rabbii nama gammachiisa wallaahi laazim. Kanaafi akkasiin har'a Maliyee Haayimiyyeen sukkaara kiiloo gashite akkuma yeroo hunda kana gaa Burukeetiin sukkaara kiiloo gashite. Yeroo hunda Burukeetiin sukkaara kiiloo gashite takka Bilaalii jetti takka Birinkii jetti homa jetti. Har'a immoo taraa Maliyeedha. Maliyeetiin sukkaara kiiloo gashite kaatee boodarra immoo dhugaa mataan aqabimee jechaa jira dhugaa rabbiin hin ho'ee jedhe gara malee aare otoo rukutamiin duratti fiigee mallaxee jalaa deebee mataa qabatee farankii sirratti hojjedhee malee ni qallanna nutoo jedhanii kaameraallee agarsiisanii achumarraan ituubii sii bannee jirraa jedhanii gammachuu dhiisee ka gammachuu dhugaa rabbii warri tuktukii irratti na jajjabeessaa jirtanii asumarraan akka ituubii kanarratti na jajjabeessitanillee abdii qabaa jedhee jira. Dhugaa dubbachuuf daqiiqaa kana keessatti eessa haayaa balaa hin xabbaqe jedhe miti Burukee fi Haayimeen akkas jedhan garuu isaa ol ta'eera jechuudha. Dhugaa rabbii daqiiqaa kana keessatti isaa ol ta'eera jechuudha. Akka kanaanii bakka isaan dhaqanii dhaabbatan yoo nama bananii ka'aniis ta'e isa banatee jala namni hin daawwanne yoo ta'es dhaqanii yoo isaan akka mulleessisne beennaa beeksisni keenya warri nu jala jirtan warri nu jaallatan warri nu kabajan akkasumaan akka jajjabeessitanii akka guddistanii subscribe jaraa yoo isaan jedhan daqiiqaa otoo hin gahin dhugaa rabbii samii yaabdii jechuudha. Ijoollee baay'ee akkas godhanii jechuudha. Ani yeroo hunda isaan katattara dhugaa rabbii dubbachuuf daqiiqaa keessatti samii yaabsisu jechuudha. Daqiiqaa keessatti bakka dhaqanitti dhugaa rabbii isan qabneef bananii laatu isa banee immoo irratti otoo hojjetiin bakka namni daawwatu sin jiru irratti hin hojjenne immoo gaafa isaan dhaqanii irratti viidiyoo tokkitti gadhiisan viidiyoo tokkittiin samii yaabee sila samii yaabee jechuudha. Akka kanaatti rabbituyyuu tokkoffaa kan namaa kennu jaalala rabbiidha jechuudha. Rabbiin namaa kenna. Rabbi namaa kenne namni namarraa fudhachuu hin danda'u. Itti aansee immoo akka namni jaallatu kan isaan godhe akka namni isaan jaallatu kan isaan godhe jechuudha. Hojii isaanii jechuudha. Bakka dhaqanitti isa rakkatee jiru
akka isaan akkuma isaanii dalagatee isaan akka qixxaatu barbaadu. Booddeenya isaan bukkee jiru akkuma isaanii irra utuubii bananii itti kennanii akkuma isaan dalagatee akkuma isaanii akka isaaniitti akka isaan deemanii barbaadu jechuudha. Akkuma isaan ofii isaanii amma isaan utuubii kanarraan amma isaan bakkaan gahaa jiranii jechuudha durumaan. Eddee gaafa waggaa tokko keessatti eddee walitti dabalamanii isaan waggaa tokko keessatti walitti dabalaman waan isiniin jedhu wal gargaaranii malee wal faana jiraatanii osoo hin ta'in. Wal gargaarsa irratti waliin jiru malee jireenya isaanii gana itti adeemu jarri lamaanuu. Garuu immoo wal gargaaru waan hundarratti. Kanaafiyyuu fakkeenya namaa ta'uudha. Namni akka kana ijarraa rabbi isaan hambisu jara lamaaniinuu malee namni takka akka kana argame hin beeku. Takka dhugaa rabbii. Maaliif dubartii meeqa taawwaa burkeeti? Dubartii meeqatu eessan harkaan qabadha jedhee cinqii amma reefu xinnoo tokko aara galfatte malee haayibeen cinqii akkamii keessa dubartiin isa argachuuf isa cannaqaa turte. Warri ishee argatuuf isa cannaqaa turan. Fatanaa kana keessa darbanii ijoolleen kun har'a alhamdulillah as gaanii jiru. Baay'ee tokkotti namatti tolaa gisee akkas rakkataas homas bira dhaabbatanii akkuma isaanii namni dalagatee haa guddatu gisee barbaadu nam tokko akkuma dhala of jijjiire namni illee ofaa jijjiiru gisee jedhee akkas deemee utuubii banee laatuu fi kana nama caalu jira gammachuun kana caalu jira dhugaa rabbi jabaadha akkasuma kanaa itti muddaa akkuma kanaa itti fufaasiniin jedha rabbi jaalala isinii haa kennu ammallee.